Kaayyoon manaa baaneef maali? Kaayyoo jechuun maali? Yeroo baay'ee gammachuu dhabuun jireenya keenya hiikaa kan dhabsiise inni guddaan kaayyoo dhabuudha. Namni kaayyoo qabu bakka yaadee fi galma yaade hunda ga'a. Sababbiin isaa yeroo hundumaa kaayyoo isaatitu isa fuuldura adeema jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa kaadhas viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo keenyatti nu wajjin turaa jecha warroonni mana keenya faaraa taatan like share gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Asumarraan gara viidiyoo kiyyaa isin dabarsa. Jireenyi hiikaa kan godhatu yeroo hundumaa dammaqaa cimaa yoo taane galma yoo yaanne gahuu ni dandeenya. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti rafaa yoo ta'uu baannee dammaqnee kan tattaaffannu yoo ta'e galma yaanne hundumaa yeroo gabaabaa keessatti gahuu ni dandeenya. Yoo qopheessinee yeroo yeroodhaan karoora keenya galmaan gahuu fi walitti fufiinsaan yoo jabaannee hojjenne kutannoodhaan wareegama barbaachisu yoo kaffalleedha. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti dirqama wareegama jireenyaa wareegama kaayyoo kaffaluu qaba. Yeroo baay'ee gammachuu dhabuun jireenya keenyaaf hiikaa ifa kan ta'e dhabuuf kaayyoo dhabuudhaan kan dhufuudha. Jireenya keenya keessatti kaayyoo yoo dhabne jireenyi keenya hiikaa tokkollee akka hin qabne beekuu qabdu. Qormaanni nu mudatu tokkoon isaanii jireenya keenya jaalatamaa kan duraanii bareedaa san kan taasisan mi'eessituuwwan jiruuti. Jireenyi akka hiikaa qabatu kan goonu ammoo qormaata hiriiran tarree galanii nutti dhufan nu mudatan ga'umsaa fi ogummaadhaan dandeettiidhaan ciminaan obsaan jala dhaabbachuu yoo dandeenye qofaadha. Yoo kana hin dandeenye jireenyi keenya gara kufaatiitti nu harkaa adeema. Jijjiiramuuf yoo yaanne galma mul'achuu danda'uu ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Icciitiin milkaa'inaa inni barbaachisaan ofitti amanamummaadha. Meeshaan ofitti amanamummaadhaaf si barbaachisu ammoo qophii addaan hin cinne taasisuudha. Ofii kee irraa amantummaa dhabuun rakkoolee alaasitti dhufan rakkoolee natti dhufu jettee ati hin yaanne karaa ati hin beekne yoo sitti dhufan irra caalaan humnaa fi dandeettii kee si harkaa kuffisanii naafa si godhu. Kanaafuu rakkoolee alaasitti dhufan cimtee yoo dhaabbattee rakkoolee san keessa yoo darbite ofitti amanamummaa qabda. Rakkoolee kamiifuu harka hin kennatu jechuudha. Osoo homaa hin hojjetin jireenya dabarsitu mana dogongoraa hojjechaa jireenya ati dabarsitu inni caalaan irra caalatti naannoo dogongoraa jettee hojii hojjechuuf akka duubatti si deebisan yookaan immoo hojjechuu akka si jibbisiisu. Kuni kufaatii irratti si geessa. Hojjechaa dogongora kee irraas barachaa gara fuulduraatitti deemi. Waaqni kan gargaaru namoota cimanii addunyaa afaan qofaan keessa jiraatan milkaa'ina gochaan garuu hin argamu. Amanuu kan qabdu ciminaa fi guddina kee qofa. Guddinni kan dhufu qaabsoo addaan hin cinne carraaqqii keessan qofa akka ta'edha. Injifachuu fi injifatamuun keessaa garaagarummaan jiru abdii kutachuu dhiisuudha. Jireenya kee keessatti kongumaa habadana abdii hin kutatin.
waan barbaadeyyuu ifaan ifatti beeki. Waan barbaaddu argachuu tarkaanfiin jalqabaa maal akka barbaaddu irratti baruu irratti xiyyeeffadhu. Sirritti xiinxali keessa ilaali. Namoota yaadan gadi bu'an of tuffatan, of tuffachuu danda'an, of tuffachuu qaban irraa humnaan dandeessu hunda irraa gori. Isaan hundarraayyuu fagaadhu. Fagaachuu yaali. Dandeenyan sirumaa irraa fagaadhu. Itti hin dhiyaatin. Namoonni akkasii dandeettii ofitti amanamummaa kee gatii ati ofii keetiif qabdu kaka'umsa kee warreen si jalaa akka bubbee mukaa asiif achi raasee jigsuutti si raasanii si jigsuu warra barbaadanitu waan ati hojjettuu fi dandeettii kee yeroo hundumaa gadi si harkaa deebisu jechuudha. Kanaafuu namoota akkasii sanirraa sirumaa fagaadhu. Waan namoonni waa'ee kee haasa'an dhimma itti hin kennin. Abbaan fedhe waa'ee kee si duuba haa hordofanii, haa odeechanii, waan fedhan yaa jedhan. Ati kallattii adeemtu sanirraa, tarkaanfii tarkaanfachaa jirtu sanirraa tasumallee duubatti hin deebi'in. Tarkaanfii deemtu fi waan na baasa jettee sammuu keetiin walitti haasofte san tarkaanfii san irraa hin dabiin. Bakka tokko qofa teessee hin argamin. Daandii sirrii irra jirta yoo ta'eyyuu kan achirraa deemaa dhufu sirra deemuu danda'a. Bakka teeche sanirra daandiin kun sirriidha jettee bakkuma san yoo teeche namni dhufu hundi mataa keetirra ba'aa deema. Kanaafuu bakka tokko teessee kanaaf yeroo hunda fuulduratti imaluu yaaddi. Hin taa'in imali tarkaanfadhu. Yoo dadhabde daaddeen deemi, yoo dadhabde foqoqi. Bakka san teechee bakkuma sanitti hin argamin. Kanaan dura milkaa'ina argattee hin beekne argachuu yoo barbaadde kanaan dura wantoota taasiftee hin beekne kanneen haarawa ta'an kutannoodhaan sodaa tokko malee raawwachuu akka qabdu hin dagatin. Yeroo baay'ee kufaatiin milkaa'ina dura dhufa. Namni kamiyyuu kufee ka'a. Kanaafuu kufaatiin milkaa'ina dura dhufa. Haa ta'u malee kufaatiileen tokkoon isa si irra gahan barnoota milkaa'inaan si qopheessanii fi irraa baratta. Sammuu kee keessatti waan guddaa gaddi sababaan isaa yeroo baay'ee nutti kan taanu waanuma sammuun keenya keessatti dhoksaan yaannedha. Kanaaf gahaan kaayyoo keetirratti ati waan yaadde san yeroo hundumaa ni raawwatta jechuudha. Gammachuun kee qarshii waliin wal qabsiifte taanan yoomiyyuu gammachuu hin argattu. Qarshii akka waaqatti ilaalta yoo ta'e akka seexanaatti waan hin argamneef abjuu sitti ta'a. Kanaafuu xiyyeeffannoon kee ogummaa keetiif beekumsa barbaachisaa irratti malee qarshii barbaacha irraa yoo godhatte sirumaa hin jijjiiramtu. Kanaafuu ati jireenya kee keessatti ogummaa fi beekumsa godhachuu yoo barbaadde qarshii fuuldura kee oofuu hin godhatin dhiistee bira darbuu qabda jechuudha. Carraa argatte hundaan beekumsa ogummaa barbaacha irratti xiyyeeffadhu. Sababbiin isaa beekumsii fi ogummaan namoota gargaarsaa irraa hin qabne sadarkaa moototaa fiimesii irraan gaheera. Beekumsa hin qabdu garuu gargaarsan waan ati hin beekne fiimesii ta'uu dandeecha. Hin beekamu garuu beekumsa hin qabdu. Garuu maallaqa barbaadu waan garaagaraatiin fiimesii ta'uu dandeecha. Garuu beekumsi hin jiru taanaan gara kufaatiitti si geessaa jechuudha.
namoota abdii si kutachiisan ta'ee haalota irraa of fageessi. Rakkoolee keessa teessee yoo jiraatte rakkoo ati keessa teessee jirtu saniif fala barbaadi malee sodaattee baqachuu hin yaadin. Namni rakkoo jalaa ijatti baqata. Bakki itti baqatu hin jiru. Kanaaf rakkoo keessa teessee rakkoo yaaduu osoo hin taane rakkoo keessa teessee fala rakkoo san keessaa baatu barbaaduu qabda jechuudha. Haala kamuu keessaayyuu yoo jiraatte nama gatii kabaja qabu ta'e of taasisi. Abbaatu kabaja ofitti godha waan ta'eef ati har'a wantoota kabaja sitti taasisan yoo hojjette boru kabaja argachuu dandeecha nama biraallee. Garuu waan si salphisan yoo hojjette boru salphataa taata jechuudha. Hanguma cimtee hojjetteen irra caalaa carraa qabeessa ta'aa dhufta. Waan gatii hin qabneen akka ofii hin jeeqnes itti hin ilaalin. Haala kamiinuu haalota jiran akkuma gaariitti ilaaluuf yaali. Qormaata si mudatu waliin ofii kee waliin galchiin malee akkan ani barbaadu malee hin jedhin. Maaliif jennaan namoonni tokko amma waan ani barbaadu malee hin ta'u namni jedhu jira. Namni waaqan mormu hin jira. Addunyaa kanarratti waan ati barbaaddu osoo hin taane waan ati hin barbaadne waan nu sii kennuu danda'a waan ta'eef dirqama waan ani barbaade qofa naa ta'uu qaba osoo hin taane kan waan naaf godhetu ta'a jettee fudhachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa kaayyoo yoo qabaatan bakka yaadan gahuu ni danda'u sinin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka dogongore yoo qabaadhe dhiifama na uffalchaa sinin jecha viidiyoo kiyammoo asumarraanan goolabaa hanga xumuraa akka ilaaltan abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtiin keessan turtii gaarii nuuf haa ta'u. Baay baay.